Akkam jirtu jaalatamtoota maatii qarruu ta'u nageenyi badhaadha. Chaanaalii kana subscribe gochuudhaan akka namoota biroo biraan geessan shakkii tokko hin qabu. Sarara elektiriikaa sarara salphaarraa kaasee hanga sarara isa ulfaataa yookiin walxaxaa ta'etti isin barsiisuuf yookiin isin agarsiisuuf ani qophiidha. Duraa duubaan kutaaleen ani gagallakkisuun argachuu barbaadan subscribe godhaa, namoota biraan copy link gochuudhaan share gochuudhaan namoota biroo biraan illee nagaa isiniin jechuun barbaada. Amma kallattumaan guyyaa har'aaf kan isiniif qabadhee dhiyaadhe gara sanatti ceena jechuudha. Gaaffii kana dubbisaame gaaffii kana irratti hundaa'uudhaan deebii kennuudhaaf gaaffiin kun maal jedha jettan akkamittiin akka sushi tokkittiin ampuulii sadii akka dandeenyu gaafata. Barnoota kana booddees gaaffii biraa gaaffii dhimma elektiriikiin wal qabatu waan barbaadan yoo dhiyeessitan ibsa isaa kanatti qabadhee isin jechuudha. Nama kallattumaan gara deebii nama kanatti deema jechuudha. Asirratti akkuma agartan ampuulii sadii qabna. Sushi tokko qabna. Kan akka madda ibsaatti fayyadame. Amma kallattumaan otoo ibsaa kana isaan kanatti ampuulii tokko qofa daayirektii suushii malee akkamittiin akka fayyadamu isinitti agarsiisa jechuudha. Inni fayyadamu kun gargaartaan kun inni fayyadamu isaan kun ittiin jiranii kanaaf ifuudhanii kun daayirektiidha jechuudha. Daayirektiidha. Daayirektii kana akka suushii ta'u maal gochuu qabna? Sarara lamaan qabnu keessaa sarara lamaan kana qabnu keessaa tokko isaa kutuudhaan suushii itti tolfama. Suushiin yeroo hundumaa sarara tokko irratti hojjetan. Viidiyoowwan karaan biroo irratti deebitanii ilaaluu dandeessu waan ta'eef suushiin gaafa hojjetamu akka hin irraanfanne sarara lama irratti hojjetama osoo hin taane sarara lamaan keessaa tokko isaa irratti hojjetama. Yoo adda baasuu dandeessan feezii irratti hojjetame bareedaadha. Feeziin isaa kan akka argamu jechuudha. Kanaaf isa irratti hojjeta jechuudha. Isaan kan lamaan keessaa kan addaan kutuudhaan kallattiidhaan suushii keenya bira akka dambuudhaan jechuudha. Isheen kun konneektariidha. Isheen kun konneektariidha. Konneektarii kanaan qabsiifanna jechuudha salphaadhumatti. Isa kana faana wal qabsiisa jechuudha. Inni kun isa kana faana wal qabate, inni kun isa kana faana wal qabate jechuudha. Inni kana haala kanaan erga wal qabsiifannee amma paaworiin keenya paaworii irraan erganii sararri tokko kallattiidhaan suuchii seenuudhaan karaa suuchii keessa dhaqee ampuulii bira ga'e jechuudha. Inni tokko immoo kallattumaan paaworii keenya irraa akka dhufeen otoo homaattuu hin godhin eessa seenu ampuulii bira seenu jechuudha. Kanaafuu amma suuchiin keenya kun kana qofatirra jira. Isaan kun irra jiran akka agartan isa kana ibsee dhaamsuu ni danda'a jechuudha. Amma immoo kallattumaan ampuulii kana lamaan immoo akkamittiin akka ibsinuun ittiin fuudhuun isinitti agarsiisa jechuudha. Kana ibsuudhaaf dirqama ampuuliin keenya maal ta'uu qaba? Isa kana duubattis ta'uu danda'a, fuuldurattis ta'uu danda'a. Ampuulii isa kana achittis hidhuu dandeenya. Asirratti fufnee asirraa qaqqabnee hidhuu dandeenya. Isa kana bira osoo hin ga'inis suuchii gidduutti suuchii fi ampuulicha gidduutti hidhachuu dandeenya jechuudha. Kallattumaan kana sarara lamaan ampuulii keessaa ba'an tokko isa tokko irratti akka suuchii kun miti kun tokko isa tokko irratti nidha. Akkasuma immoo sarara isa tokko irratti nidha jechuudha. Amma kallattumaan paaworii keenyaatti otoo odeeffannee inni kunis kana faana ifee jechuudha. Akkuma argaa kana ifee dhaamuu danda'a jechuudha kana faana. Isa sadaffaa bifuma wal fakkaatu kirrii lamaan qabnu keessa tokko isa tokkotti jechuudha. Ammas bifuma wal fakkaatuun paaworii keenya odeeffannee yoo ilaalle kun sadanee tokkittiidhaan
Switch tokkoon kun sadan dhufuu danda'an. Paaworii irraa humna fudhannee switchdhaan erga switch irraa fudhannee booda ampuulii sadii qofa osoo hin taane afuris shanis jaas torbas amma barbaadan gidduu galchuu dandeessu. Maaksimaam amma 12 jechuudha. Amma 12 gidduu galchine switch takkaan ibsuu ni danda'ama. It's possible. Hin danda'ama jechuudha. Kanaafuu bifa kanaan hojjechuu ni dandeenya. Fakkeenyaaf otoo switchiin kun asii ka'ee asirraa ka'ee as gidduutti ampuulii kana lamaan gidduutti hojjetama osoo ta'e kanaan ibsinee dhaamsuu hin dandeenyu. Kun daareektii ta'a jechuudha. Kun ibsaa yoo badee malee hin dhaamu jechuudha. Kana gidduutti garuu isaan kana dhaamsifuu danda'a switchiin. Kana immoo fuulduree gidduu kana galchine kun lamaan daareektii ta'a jechuudha. Kun lamaan daareektii ta'a. Switchiin kana lamaan gidduu kana qofa dhaamsuu danda'a. Gaaffiin kun deebii argateera jedhee namana. Gaaffii kanneen akkanaa fi kanneen biroos waan isinitti ulfaate kamiyyuu yoo naa barreessitan deebisaa qabadheen isinii dhufachuudhaaf gamanumaan yuutuubii kana sabiskiraayib gochuudhaan koppii liinkii sheer gochuudhaan namoota biroo biraallee akkanaa keessan kabajaan isin gaafachaa waan na dhaggeeffattaniif galatoomaa.